9/2024 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti hima oduu waliinan Geetoo Lamaayooti. Dhukaasni rasaasaa kaleessa Finfinnee keessatti dhaga'amaa ture jiraattota irratti sodaa uumeera. Poolisiin dhiifama gaafateera. Kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti dhukaasni qawwee dhaga'amaa ture jiraattota magaalattii keessatti sodaa akka uume koomishiniin poolisii Finfinnee beeksiseera. Kaleessa sirbii fi dhukaasni qawwee dhaga'amaa ture duraan miseensota WBO kan turanii fi amma mootummaa wajjin warri araaraman haaromsaaf gara mooraa galuuf Finfinnee keessa wayita darbanitti kan isaan raawwatanidha jedhe poolisiin magaalittii. Ibsa dilbata kaleessaa koomishinichi baaseen waraanni sun Finfinnee keessa wayita darbaa ture rasaasni dhukaafaman jiraattonni sodaatanii jeequmsa keessa akka galan taasisuu beeksisee isaaf ammoo dhiifama gaafateera. Lammata ittiin deebi'amu jedhameeras. Dheengadda Itoophiyaa keessatti ibsaan kan badeef mukni waan irratti jigeefi jedha humni ibsa. Sanbata dheengaddaa guutuu biyya kanaa keessatti ibsaan kan badeef funyoo isaa irratti balaan waan qaqqabee tureefidha jechuun humni ibsa beeksiseera. Funyoo isaa irratti balaan waan qaqqabeefii turedha jechuun humni ibsaa Itoophiyaa beeksiseera. Sarara ibsaa kan hidha haaromsa guddicharraa dhidheessa keessaan haga holataatti diriiree ture irratti mukni guddaan waan irratti jigeef ibsaan baduu danda'e. Sararri ibsaa kan humna kiiloovooltii 500 baatu diriiree ture balaa sanaaf waan saaxilameef annisaan elektirikaa kan hidhaan haaromsa guddichaa maddisiisu meegaa kiiloowaattiin 1,300 akka gara madda ibsaa kan birootti galu godhame. Kun ta'uun isaa humni ibsaa sarara ibsaan keessa darbu irratti baay'atee sirna yaa'aa ibsaa irratti dhiphina fideera. Yeroo ibsaan itti bades yeroo maamiltoonni hedduun humna ibsaa guddaa itti fayyadaman waan ta'eef dhaabbatichi dafee fayyisuun akka isa rakkisedha kan beeksifate. Poolisootni Keeniyaa nagaa buusuuf Haayitii keessaa gariin hojii gadhiisuuf gaafachuun dhaga'ame. Ardii Ameerikaa kibbaatti biyya hokkaraan jeeqamaa jirtu Haayitii keessa karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii nagaa kabachiisuuf gamasitti kan ergaman poolisootni Keeniyaa 400 keessaa 20 kan ta'an hojii sana gadhiisuuf gaafataniiru. Poolisootni sun hojii gadhiisuuf gaaffii kan kaasan sababa miindaan isaanii baatii onkoloolessaa darbeerraa kaasee osoo hin kaffalaminiif hafuusaa akka ta'e Rooters gabaaseera. Dabalataan biyya dhaqan sana keessatti nagaa buusuuf hanqinni meeshaa waraanaa jiraachuu akkasumas akaakuun meeshaa ofii isaanii qabatan kan warra biyyattii keessaa nagaa dhorkan gadi ta'uu yookaan walqixa ta'uu dhabuun sanumayyuu sodaa keessa akka galcheeru beeksisaniiru. Xalayaa hojii gadhiisuuf galfatan irratti gama mootummoota gamtoomanirraa haga oduun kun qophaa'etti deebiin kennameeru jiraachuu baatus dubbii himaan poolisii biyyaalessaa Keeniyaa gaaffii dhiyaateef deebii yeroon kennamuufi akka qabu ibsaniiru. Poolisoota hojii gadhiisuuf iyyata galfatan keessaa 5 poolisoota sadarkaa ajajaa irra kan jiranidha jedhameera. Donald Trump daa'imman Ameerikaa keessatti dhalatan irratti seeraan jijjiiraa jechaa jiru. Amajjii 2025 pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'anii aangoo qabachuuf kan masaraa mootummaa eegaa jiran Donald Trump seera daa'imman biyyattii keessatti dhalatanii jijjiiruuf akka jiran beeksisaniiru. Seerri Ameerikaa haga yoonaatti jiru daa'ima biyyoota biroo biyya sana keessatti dhalataniif lammummaa ni kenna. Biyya kana dabalatee dhaadholiin warra qondaaltota mootummaa dureeyyota akkasumas namootni biyyoota hedduu carraasaa argatanii yoo ulfaan Ameerikaa deemanii achitti da'uun daa'imman isaanii lammummaa Ameerikaa argachiisaa turaniiru. Donald Trump amma seera kana jijjiiruuf yookaan hambisuuf akka jiran jidduu kana ifatti beeksisaniiru. Addunyaarraa amma pirezidaantonni beekamoo jirru nama 2 qofadha jedhu kan Turkiyyee. Biyyoota addunyaa kanaa warra bulchaa jiran keessaa pirezidaantonni beekamoo fi muuxannoo gaarii qaban kan jedhan nu 2 qofadha jechaa jiru kan biyya Turkiyyee bulchaa jiran. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Taayib Erdogaan akka jedhanitti biyya bulchuudhaaf siyaasa qofa osoo hin taane muuxannoo gahaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaa kana muuxannoo gahaa kan qabanii fi bulchiinsa gaarii kan kennan pirezidaantota beekamoo 2 qofaatu addunyaa kanarra jira. Isaanis isaanuma mataa isaanii Erdogaanii fi gita isaanii kan Raashiyaa Vladimir Puutinidha akka jecha isaanii yoo ta'e. Muuxannoo bulchiinsa waggaa 22 qaba kan jedhan Erdogaan kan Puutiin qaban waliin waan walitti dhiyaatuuf waan siyaasaa fi bulchiinsa gaafatu guutanii kan jiran amma 2 isaanii qofadha. Kanaan dura warri muuxannoo bulchiinsaa yeroo dheeraa qaban turaniiru kan jedhan Erdogaan chaansilarii Jarman kan turan 2 Angeela Merkelii fi Gerhard Schröder akka fakkeenyaatti fudhatanii erga isaan 2 aangoo gadhiisaniiti Jarmaniin bakka sana hin jirtu jedhan. Hoogganaan muuxannoo qabu yoo hin jiraatne siyaasni bishaan nyaachuu isaati. Taayib Erdogaan akka ibsanitti amma addunyaa kanarra bulchitoota muuxannoo gahaa qaban pirezidaantii Turkiyyee fi kan Raashiyaa qofadha. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa akka biyyaa hin baane dhorkameera. Aangoorraa akka bu'uuf dhiibbaa guddaatu godhamaa jira. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa tasa akka biyya hin baaneef ajajni darbeera.
uummatnii fi paartiin isaanii akka inni aangoo gadhiisee hidhamuuf dhiibbaa guddaa gochaa jiru. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa amma aangoorra jiran Yoon Suk Yeol kan inni bakka bu'e aangoo sana qabate dhaabbata siyaasaa PPP yookaan paartii humna uummataa jedhamurraati. Pirezidaantichi torbee darbe biyyattiin waan akka balaa jala jirtutti fakkeessuun labsii yeroo muddamaa baasaniin waraanaan akka bultu ajajee ture. Ajajni Yoon Suk Yeol kan hojiirra oole sa'a 6 qofaaf malee isa darbuu hin dandeenye. Labsii yeroo muddamaa sun akkuma ibsameen uummatni biyyattii magaalaa Seewulii fi kan biroo keessatti yaa'ee morme. Paarlaamaan biyyattiis halkanuma sana taa'ee labsicha kaasee tarkaanfiin seera maleetu fudhatame jechuun mormee pirezidaanticha abaare. Yoon kan na dogoggorse ministeera raayyaa ittisa biyyootaa fi ambaasaaddara kiyyadha jedhee isaaniin aangoorraa ari'ee dhiifama gaafatee ture. Gaaffiin aangoorraa bu'ee seeraan haa gaafatamu jedhu uummatarraa dhiyaatu jabaatee paarlaamaa biyyattiis mirga himatamuu dhabuu namichi qabu irraa mulqee akka dhimmichi qoratamuuf ajajeera. Waajjirri farra malaammaltummaa biyyattiis dhimma pirezidaantii Yoon qorataa wayita jirutti namichi malaammaltummaan himatamuu waan maluuf akka biyyaa hin baane naaf taasifamuu jedhee mootummaa gaafate. Amma ministeerri haqaa biyyattii pirezidaantichi akka biyyaa hin baaneef ajaja dabarsee akka heera mootummaatti aangoo isaarraa fedhiin akka gadhiisuuf gaafateera. Paartiin isa bakka buufate PPPnis walgahii taa'ee namichi hojii mootummaa akka hin hojjenne haga pirezidaantiin haaraa filatamuttis muummichi ministeeraa Han Duuk-soo hoogganaan PPP Han Dong-hoon biyya akka bulchaniif murteesseera. Namichi hojii sababa godhatee biyya alaa akka hin deemne waan Kooriyaa Kibbaa bakka buus hojii dippiloomatii irrattis akka hin argamne ittiin jedheera. Morkattoonni biyyattii gariin tarkaanfii paartiin PPP fudhate fonqolcha warri jedhan jiru. Gariin ammoo sanbata dhufu aangoorraa akka inni bu'uuf sagalee akka kennuuf jiran ibsaniiru kan jedhe madda oduu kanaa kan ta'e Rooyitersidha. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan Sooriyaa kufee pirezidaantichi baqatee Raashiyaa galeera. Sirni bulchiinsaa maatii Al-Asaad kan Sooriyaa waggaa 54 bitee dilbata kaleessaa afaan qawweetiin diigameera. Al-Asaad fonqolchaan bara 1970 aangoo mootummaa Sooriyaa qabatee erga waggaa 30 humnaan bitee booda bara 2000tti ture kan du'aan aangoo gadhiise. Abbaan duunaan ilmi isaa ganna 34 yuunivarsiitii barataa ture heera mootummaa jijjiirsisee bakka abbaa isaatii kan qabate Bashir Al-Asaadidha. Bashir akkuma abbaa isaa waggaa 24 biyyattii dhiitee bulchaa ture. Saba bicuu Alwaayit jedhamurraa kan dhalate Bashir Al-Asaad uummata Siiriyaa amantaan afaaniin aangoo fi dinagdeen qoqqoodee bituun aangoorraa akka turetti komatama. Bashir Al-Asaad araara didee ajjeesuu, ukkaamsuu, jumlaan fixuu fi summii dhukaasee lammiilee kumoota dhibbootaan bakka tokkotti fixeera jedhameetu himatamaa ba'e. Gaaffii uummataa deebisuu fi dirree diimokiraasii bal'isuu didee humna waraanaa fi tikaan gargaaramee lammiilee yoo xiqqaate 300,000 ajjeeseera jedhameera. Akka addaatti bara 2011 keessa fincilli uummataa erga irratti ka'eeti waggoota 13 darban guutuun biyyattii waraana keessa turte. Magaalaa guddoo Damaasqoo fi naannoo ishii qofaatti aangoon isaa daangeffamee kan ture Bashir Al-Asaad booda Raashiyaa fi Iraan samii fi lafoon qaqqabanii fi haga dilbata kaleessaa muddee 8 2024tti teessuma abbaa isaarra turuu danda'e. Osoo hin eegamin guyyaa 10 keessatti kan irra yaa'e waraanni mormituu HHT jedhamu magaalota gurguddoo dhuunfatee kaleessa ganamaan Damaasqoo gale. Masaraa mootummaa tattamaan seenee kan ture gareen sun Bashir Al-Asaadii fi maatii isaa osoo hin taane moonaa onaa arge. Osoo hin yaadamin weerara guyyaa 10 hin caalle kufaatii sirna mootummaa Siiriyaa qofa osoo hin taane achi buuteen Bashir Al-Asaad wallaalamuun ijoo dubbii addunyaa turte kaleessa. Boodarra Raashiyaan Bashirii fi maatiin isaa Moskoo akka galaniif hirkannaan siyaasaa akka kennamee fi karaa ministeera haajaalaa Raashiyaatiin ibsameera. Mormitoonni Siiriyaa hidhamtoota siyaasaa waggaa 24 guutuu hidhaman dabalatee hunda hiikaniiru. Hojiin mootummaa akka itti fufu ajajanii haga filannoon godhamutti mootummaan ce'umsaa kan muummicha ministeeraatiin durfamu akka itti fufu beeksaniiru. Lammiileen sirna Bashir biyya keessaatii fi alaatti baqatanii turan amma gammachuun ililchanii qe'eetti deebi'aa jiru. Daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.